Oduma walqabateen Oromiyaa lixaatti sababa haleellaa finxaalayyaa Amaaraatiin uummanni qe'ee qabeenya isaa irraa buqqee beelaan miidhamaa jiraachuu himan. Uummanni kun gargaarsa namoomaa osoo hin argatin akka jiran dubbatu. Sababa deeggarsa dhabuutiinis daandii irratti ba'anii kadhatanii waan argatan nyaachuun of tursiisaa jiraachuu isaanii ibsamee jira. Ammas bal'inni oduu kana kan qopheesse Wabii Xilahuun. Uummanni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa irraa finxaalayyaa Amaaraan qe'ee isaanii irraa buqqifaman beela dabalatee gaaga'ama namoomaaf saaxilamuu himatu. Jiraataa godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Siidaan Barkallee kan ture amma magaalaa Giddaa Ayyaanaa jiraatu akka Addis Istaandarditti himetti haadha manaa isaaf mucaa isaa walirratti humnoota kanaan jala ajjeefamuu hima. Akkasuma namni biraa sababa wal fakkaataan gara Giddaa Ayyaanaatti baqate tokkos magaalaa keessa naanna'uun kadhatee waan argate nyaatee bulaa akka jiruu fi mootummaas ta'ee dhaabbileen miti mootummaa deeggarsa isaaniif taasisa kan jirre hime. Sodaa nageenyaa beela bakka jireenyaaf tajaajila fayyaa dhabuun rakkoowwan walxaxaaf akka isaan saaxile buqqaatonni kunneen himan jiru. Gareen finxaalayyaa Amaaraa kun qabeenya saamuu mana jalaa gubuun gandoota aanaa Amuruu jala jiran sadii alatti kanneen hafan keessaa uummata buqqisanii jiru. Qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya haaraa eegaluuf ammallee sodaan nageenyaa cimaa akka qaban ibsanii jiru. Mootummaan finxaalayyaa Amaaraa ganda keessa socho'uun lolaa jiran yoo ittisee nageenya waaraa buuse malee qe'ee isaaniitti deebi'uun akka hin dandeenye jabeessuun dhaamanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UN OCHA ibsa kenneen godinoota Wallaggaa arfan keessa rakkoon nageenyaa jiraachuu ibsuun tajaajilli deeggarsa namoomaa taasifamu danqamuu ibsee jira. Akkasuma rakkoo nageenyaa godinoota kana keessa jiruun walqabatee gaaga'amni ulfaataan jiraachuuf dhibeen busaasoo bal'achaa jiraachuu addeesseera. Godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaaf Qeellam Wallaggaa keessatti namoonni 272,400 ta'an dhukkuba kanaan faalamanii jiru jedhe. Dabalees buufataaleen fayyaa godinoota Wallaggaa arfan keessatti argaman harki 63 tajaajila kennaan jiran jedhee jira. Sababa waraana jiruu fi cufamuu karaan dhaabbileen gargaarsa namoomaa tajaajila lubbuu baraaruu taasisuu akka hin dandeenyee fi hir'inni dhiyeessii qorichaa farra